sagalee raajii wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 35 hanga lakkoofsa 43 namoonni baay'een gubaa'ee kana keessa jirtan ija qabdu inni ilaala waan baay'ee garuu kan keenya hin argine mana laalleerraa kan keenya miti makina laalleerraa kan keenya miti gaa'ela laalleerraa kan keenya miti madirakki tajaajila argineerra kan keenya miti waaqayyoota akkasiin jedha har'a ayyama kan kee banu irraan deebi'a kan kooti jettee akka targituun godha jedha Yesuus. Nama gurguddaa wajjin teenyeerraa nama xixinnaa wajjin teenyeerraa walga'ii gurguddaa keessa teenyeerraa nama nu fakkaatu baay'ee wajjin wal argineerraa garuu nu hin baramne maaliif ennaa jettan amma dubbiin tokkittiin dubbatamutti dubbii tokkittiin kun har'a siif dubbatamti akka ergaatti fudhadhu waaqayyo kan kee banee sii laata har'a ergaa sii qaba wanti amman siif dubbadhu sirraa banama narraa banama jedha ayyaakaati mee nama cina kee jiruun wanti har'aaf sii dubbatamu kanuma keeti jedha waaqayyo. Yesuus Yerikootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Nama cina kee jettu waan ayi Yesuusitti dhiyaateera maal hojjettanii? Yesuus maalitti dhiyaachaa jira? Yerikoo namitti immoo maal gochaa jirti? Kadhachaa jirti. Maaloo ija miti saantima. Saantima naa kennaa Yesuus dhufeera. Maal kadhachaa jirtaati? Itti ufi. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e. Sagalee namoota danuu maal irratti karicha irratti dhageenyaan maal akka ta'e warra darbuu jiran irraa gaafate. Gaafate eenyu gaafatee paaster namicha isaa jaama ergaan qaba maal akka ta'u jiru gaafannaan isaan immoo akka jedhan mootii tokko karaa kanarra dhufaa jira jedhan yoo maqaan isaa innaan Yesuus nama Naazreet jedhama hojii isaa dhageetteetti namittiin hojii Yesuus dhageesseetti jishee jaamaan warra hojii isaa dhageessan as keessatti ta'a warra hojii isaa dhageessan namittiin maal dhageesseetti hojii isaa dhageessan warra hojii isaa dhageessan sirraa banee gasiidhiisa maal dhageesse namittiin paaster hojii isaa Yesuus asirra dhufannaan hojii isaa dhageesseetti hafuurri waaqayyo har'a akkasiin jedha hojii isaa dhageessee kan dhufte manni kee hiikamuudhaaf gaa'illi kee hiikamuudhaaf dhukkubatti fayyuudhaaf hojii isaa dhageessee kan dhufte amani maleessa baasii malee fayyitee galta hojii isaa dhageessee kan dhufte namoonni baay'een dhiifama naa godha namoonni baay'een waaqa tolfamaatti waaqessu waaqa tolfamaa jechuun maal jechuudha har'a kan jiru bor kan hin jirre seenaan isaa kan badu lukkuu gurraatti geessanii sangaa gurraatti geessanii yoo kana ta'e gabbara malee Yesuus ilmi waaqayyoodha birrii sirraan fudhatu gabbara sirraan fudhatu har'a dhimma kee gasidhiisa jarri maal dhagaa namittiin maal dhageessa akka ni jaama banu ennaan maal jettee namittiin isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhaniin itti himan ishi kanaaf inni iniyyee Yesuus ilma Daawit namaaree jedheen hin jijjiiren sila saantima naa buusaa jiru saantima barbaadu jakoon barbaadan hin jijjiire ba saantima naa kennaa dhiise yaa Yesuus nama Naazreet namaare የዳዊት ልጅ ሆይ ማሪኝ ሃሌሉያ ስለማር ከታይራ ሳንቲም አመር ከደገ ነማሪ እና ነምቲን ነማሪ ጀናን ወሩም ትትመን ሞማይለን ጫል ጀዲደ ሰበምኒ ሳማሊ ነምኒ ሲፍ አብዲን ቀቡ ረደቡ ነምኒ ሲፍ አብዲን ቀቡ የውቀቴ ዱን ከነፎዳ የፍርዳቴ ጣጣውን ከነፎዳ አብዲን ቀቡ ነም ዋን መትቀብዱ ሲንጀደ እንካ ዋና ተቀብዱ ከን ሲንጀደ ዋና ተቀብዱ ከን ሲጋርጋር ኢየሱስ ብረዱ ፌራ ሃሌሉያ kanaaf namittiin kun maal jettere warri fuula dura adeeman immoo calluma jechiisuudhaaf isa ifatan ishi inni immoo garuu ittuma caalchisee iyye ilma Daawit namaaree jedhe ittuma caalchisee iyye itti caalchisi iyye amma dhimmi keessi raawwatutti amma waa yaadde argattutti abdiin kutatin waan nami jedhu dhagahin ati iyya kee gad hin dhiisin agartuun keessii banama tokko namni agartuun qabne haadha manaa qaba malee haadha manaa hin argu ijoollee qaba malee ijoollee hin argu bu'aa dhala namaatiif Daawitiin ija namni ija hin qabne ispaaltii shakka karaa kajeela namni ija hin qabne biddeentu isatti dhagaadha bu'aan ija keenyaa kuni bu'aa dhala keenyaa keessa isa iddoo ulfina qabeessa egaa iji keessa no waan hundumaa arga maaliif hin fudhanne reesin iji keenya hundumaa arga maaliif gaa'ila bareedaa hin qabanne maaliif makiinaa bareedaa hin qabanne maaliif jireenya gaarii hin arganne naa jettan waldaa qabna malee amantii hin qabnu garuu
amantii qabaadhaa jiran. Namittiin kun caljeetu jedhanii ittuma caalchiftee maal goote? Inni jette dhimmi koos hin ilaallatu. Nama kana ajjeesu waaqas miti. Nama kana ajjeesu biddeenis miti. Nama kana ajjeesu amantii dhabisa. Amantii qabda tanaa hin duutu. Balballi du'aa sirratti cufameera. Lammaffaa nama kana ajjeesu maayini qo'i mee xinnoo mokkoree ilaalaayidha. Saayitiin dhaabatee nama eegu. Saayitiin dhaabatee sin eegu bar. Guyyaa qayyarama malee saayitiin uma deema. Uma deema. Ati saayitii kana irratti mokkoraa irra jirta waan ta'eef saayitiin uma deema beeka. Guyyaa kana qaba malee saayitiin sun uma deemaa jechuudha. Guyyattii kana keessatti waa hin argatu qabaachuun narra jira. Amantiidhaan kana gochuun narra jira. Nam mokkora. Kadhannaa nam mokkora. Gaa'ila nam mokkora. Tidaarii nam mokkora. Hojii nam mokkora. Lakki iyyi mokkoriiniiti. Yeroo sanatti Yesuus dhaabatee namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Inka. Yesuus dhaabatee jira. Yesuus amma dhaabatee jira. Abbaan dhimmaa kan isaa fudhatee gala. Yeroo sanatti Yesuus dhaabatee namicha kana natti fidaa. Isin warri dhoowwitan Luqaas boqonnaa 19 Yesuus ganda Zakkiyoos dhannaan namoonni irratti gunguman. Yesuus chao ani cubbamaa duukaan galaan yaa nama rakkina qabdu yaa nama maatiin si gatee yaa nama zariin si gatee yaa nama madaan sitti baay'atee yaa nama akimiin si dadhabee fayyuu barbaade yoo ta'e Yesuus dhaabatee jira. As fidaa Yesuus tunatti fidaa jedhe kan fayyisu Rabbi. Ameen jedhaa yaa kaata. Na fayyisa jettee yootti namantu ta'e teetiraan hin jiru as. Wayim laabellem daamir maraa shinti maraa illem. Na fayyisa iyya dhaga'u fayyisa. Akka jetti Oromoon abbaan inni iyyuu taanaan ollaan hin birmatuu jette. Iyyuun barbaachisaadha. Gabjani jennaan iyya. Ati immoo akkas jetta kadhadhee dadhabe. Isa kanaan dura kadhadheef immoo maallaa godhee jette. Sin maraachine wayyaa uffattee deemta. Isa kanaan dura kadhatteef sin jaamsine lafa argaa jirta. Karaarraan bullee manatti galaa jirta. Tacammaarii argachuudhaaf iyyi keetta fufu jedhee Waaqayyo. Kadhadhuu siif hin kennama. Ameen jedhaa yaa kaata. Kadhadhu balbala kee qaradhu jedhu man. Namittiin amma gartuun ishee banamtutti maal taate hin iyyite. Gab jedhennaan gamnan jechisiisu. Isin agartuu keessanii waa argaa jirtu. Ani dukkana laalaan jira. Gab jandeen jedhu. Isin warra karaarra deemtanii. Isin warra ijoollee argitanii. Isin warra makiinaa ooftanii. Isin warra Yesuusin ijaan argitanidha. Ani gabin jedhu. Tabitti gab jetta abbee madaa baatte. Dhiiga namaa keessa vaayirasii hin jiru qoricha qaba. Amantii namaa keessa vaayirasii hin jiru annaan qoricha hin qabu. Atumta fayyisi. Kotta akkas godha. Girigiri madhiisa. Maal goonu beektu? Nu dhagaa Waaqayyo. Ameen jedhaa yaa kaati. Nu dhagaa Waaqayyo nu dhagaa. Nu dhagaa Waaqayyo jedhaa yaati. Hin dhaga'aante amma afaan keenya funyaan keenya nutti dhiyaatee jira. Akkaataatti iyyuu hin beeknu malee. Karaa isaa hin beeknu malee. Daandii isaa hin beeknu malee. Harka kee achaas qabi. Guyyaarraa kaasee Waaqayyo si haa dhaga'u. Kanaaf warri mokkoraa keessa dhaabaarraa kaase. Namichis gara isaatti dhiyaatee Yesuus immoo maal akkan siif godhu barbaadda? Maal akkan siif godhu barbaadda? Millaa dirgiski. Maal siif godhu? Ati immoo isa yoo barbaadde na fayyisi yoo barbaadde na ajjeesi. Yoo barbaadde na baas waajjira kana keessa yookiin na baas yookiin na ajjeesi. Maali hattuun hin baatu waajjira sana keessa? Maa waa lama kadhattaati. Duumessi hin jiru kan duumessaa'u. Waaqayyo garuu boolla kana bara googaati. Duumessi hin jiru. Daammanaa illee nifaasa illee እግዚአብሔር በዚህ ጉድጓድ በምን ይሞላል? በውሃ ይሞላል። ምን ይመለም እኮ የትንቢቱ ቃል አካፋና ዶማ አምጡ አርከከ ለማናቸው ልካት ቀኒ ሐራ ዋን ስትም ነማንስ መርያምን ዋይ ነማን ዲስ ጸጥኒ መገራ ዋቀዮትሽ ዱጋ ከጀለተ ሲቀጀሻ አከሚት ከለቶ አነማ ጩባ ማዳና ማሪ ያካኮብ ጀቴ በልበለን ረትን ጩፊን አኒ በልኤ ሴራን ተራራን isa booda garaaramanii biddeennu minyaa kana irratti inni agartuu koo akkana deebiftu gooftaa koo jedhe deebiseef bakka kana irratti agartuu koo naa deebisi akkuma namaan ilaalee galaani jedhe akkuma namni illee arguun argaa maaloo naa deebisi maaloo itti dhufte maaloo kanarraa na hiiki maaloo kanarraa na fayyisi maaloo miilana duwwaa na gargaari tokkitti miilana na biran darbin jette dhugaa Waaqayyoo isa iddoo kana na dhaabeeti waan ati waamatte si biran darbu. Inna akkana maatii bitika waaqa nama bira darbuuti amee jira ayyaaka tokkitti agartuu koo naa deebisi maaloo waan namoonni argaa waan namoota amma ilaalaa jiran ilaalaa
Na yaadadhu na milladhu. Garuma koo tayyadee. Warratti wacurraan biseem. Ani fata moolittaa somna. Daarektii Yesuus namitti wayittaa see beeka. Warri kaan biraafte maal godhe naani agartuu koo naa deebisi. Innaan maa ideen yaa? Yesuus immoo amantiin kee si fayyiseera. Ilaalaa jira. Isumatti amante kana si fayyise akkati agartuu barbaaddu anaaf galeera. Naaloo saakaatiyaas akkati barbaaddu naaf galeera. Guyyaa har'aa kaasee amanii wanta gaafatte borsiif ta'a. Amaneera jedha ayyaa kaati. Jedha ayyaa kaati. Ammas amantii jedha. Hiikamtee galta. Hiikamtee galta. Achuma ammaa dheeree. Agartuun kee siif haa deebi'u ittiin jedhe. Achumaanis agartuun isaa deebi'eef namichis Waaqayyoof oqubaa dhiyeessee Yesuus duukaa bu'e. Ina bottee amma wal arganka. Kaleessa Yesuus karaa isaarra kan darbu harree darbeef saree darbeef nama darbeen beektu. Amma garuu Yesuus wajji wal argite alaala hansi biraafa miti boo'etti. Guyyaa har'aa kaasee Yesuusin argi duukaa deeme. Nuuf Yesuus wal gidduu kan dhaabatu seexana miti. Rakkinumatu maal sii godhaa? Waaqayyoof galannaa ta'u. Rakkinni xinnoof guddaan qabdu. Uma rakki dhukkubnis rakkinni xinnoof guddaan qabdu. Kan lamaan kan ittiin moonu kilaashii bitannee miti. Taankii tokkofnee miti. Diroonis anaan hin ba'u. Kan hundumaa kan nuti ittiin moonu amantiidha. Egaa namichi kun Waaqayyoof oqubaa dhiyeessee Yesuusin duukaa bu'ee jedha. Yesuus ilma Waaqayyooti. Waaqayyo abbaadha. Galateeffatee jedha isheedhuma. Namoonni sun hundinuus kana yommuu argan Waaqayyoof galata dhiyeessan. Gaafa Waaqayyo waa si rabatus uffee jecha dhufa.